Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa har'a guyyaan qaammeeshan bara 2016 guyyaan kun immoo guyyaa egeree jedhamee moggaafameera. Guyyaa egeree ilaalchisee waa'ee kolalisee Sisaay wajjin marii geggeessuuf istuudiyootti argamne jirra. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya. Egaa lalisee guyyaa shanan darban guyyaa jalqabaa, guyyaa lammataa, guyyaa sadaffaa, guyyaa afuraffaa irratti marii goonee turre. Har'a guyyaa shanaffaadha, guyyaa egereeti. Guyyaa egeree ilaalchisee immoo sagantaa kana qopheeffannee jirra. Irratti mari'achuuf asitti argamnee jirra. Egeree kan jedhu irraa yoo kaane egereen maali? Maal ilaallata? Jechoota muraasa dubbadhu anis ittiin deebi'a. Tole kaffaloo galatoom jecha har'a guyyaa dhuma kan bara 2016 qaammeeshanii hunda dursa uummata lammii Itoophiyaa maraan baga guyyaa har'aa kana geessan jechuun barbaada. Egaa guyyaa har'aa kun egeree jedheeti kan mogga'e. Egeree jechuun jalqabuma mul'ata boruuti jechuudha. Mul'ata boruuti namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti mul'ata qaba. Barbaachisummaan guyyaa egeree kana kabajuu akka kootitti jechuudha. Namni kamiyyuu guyyaa kana har'a egeree isaa karoora isaa boru keessatti of ilaalee bara kana keessa maal hojjechuun qaba, bara kana keessa maal hojjedhee tanan darbee kan jedhu irratti akka keessatti of ilaalurree gargaara jechuudha. Egereen kun immoo nama kan birattiyyuu barbaachisaadha. Mana hojii mootummaatis ta'e akka nama dhuunfatti egereen kun mul'ata boruu galma boruuti kan ibsu jechuudha. Dhugaadha, baay'ee namatti tola. Gaala gaariidhaan ibsitee jirta. Egeree jechuun bara dhufu jechuudha, yeroo dhufu jechuudha, yeroo ittaanu jechuudha. Egeree jechuun kaayyoof karoora fuulduratti hojjetamuu qabu akka ta'e hundi keenyayyuu ni beekna. Biyyi egeree qabdi, namni dhuunfaan egeree qaba, gamtaan egeree qaba. Asirratti wanti qabadhee jiru tokko keessaa egereen yoom qajeelfama kan jedhudha. Egereen namaa har'a qajeelfama, har'a keessaa amma qajeelfama. Namni bakka dhaabatutti, bakka jirutti, bakka hojjetutti guyyaa guyyaadhaan karooran baasa. Karoora sanammoo galmaan ga'umsa isaatii fi guyyaa guyyaatti itti deema jechuudha. Egeree yoom karoorfama, yoom qajeelfama kan jedhuu fi har'a qajeelfama, har'a keessaa immoo amma qajeelfama kan jedhullee qabadheen jira jechuudha. Egereen biyyaa harka eenyuu jira kan jedhu immoo waa yaannu biyyi tokko biyya dhaloota qabdi. Ilmaan qabdi, geggeessitoota qabdi, akka biyyaatti egeree biyyaa eenyu murteessa kan jedhu yommuu mari'annu immoo egeree biyyaa situ murteessa, egeree biyyaa anatu murteessa, egeree biyyaa isatu murteessa. Tokkoon harka nama dhuunfaa jira. Tokko harka nama dhuunfaa jira jechuudha. Ati egeree kee murteessite jechuun, inni egeree isaa murteesse jechuun, ani egeree koo murteesse jechuun bakka bakka hundoo egeree isaa kan murteessu yoo ta'e biyya akka biyyaatti egeree gaarii qabaatte jechuudha. Karoora maatii hundaa, karoora nama hundaatu galtee taheetu biyya akka biyyaatti dhaabuu danda'a jechuudha. Egereen namoota garaagaraa walitti da'ameetu egeree biyyaa, egeree garee, egeree gamtaa uumaa jechuudha. Fakkeenya waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhaaba kana keessatti miseensota gara 15,000 qaba. 15,000 kun egeree mataa isaanii qabu. Galtee ta'an immoo waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatiif maal ta'u jechuudha. Egeree waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ta'u jechuudha. As keessatti pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Daashuudha. Obbo Sanyii Daashuun mataa waldaati miti. Egeree mataa isaa qaban akka miseensaatti miti. Miseensonni kaan immoo hirmaattota galteedha. Yaanni isaan irraa dhufu galtee ta'eetu obbo Sanyiin immoo egeree jarri sun erganiif egeree jarri sun harka fidan sana geggeessa jechuudha. To'ataa jechuudha. Egereen gaala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Namoonni egeree gaarii abdatan namoota akkamiiti kan jedhu irrattis jecha waa tokko dubbadheen gara keetti dabarsa. Namoonni egeree gaarii abdatan namoota akkamiiti kan jedhuu fi namoota mul'ata gaarii qaban. Kaayyoon koo eessaa ka'een eessa ga'a? Eessarraa ka'een garamitti deemaa jira? Deemsi koo akkam ta'uu qaba? Kan jedhan ta'uutu irra jiraata. Namoota ilaalcha gaarii qabanillee namni kaayyoo qabu tokko ilaalcha gaarii hin qabu taanaan mul'anni isaa sun galma ga'uuf hin danda'u waan ta'eef barbaachisaa miti jechuudha. Kanaafuu mul'ata gaarii qabaachuu qaba. Mul'ata gaarii yoo qabaate immoo ilaalcha gaarii qabaachuu qaba jechuudha galma ga'uudhaaf jechuudha. Karaa biraa immoo namoota kaayyoo ofiitti cichan. Namoonni kaayyoo ofiitti cichan mul'ata qabu, mul'anni isaanii sunillee galma ga'a jechuudha. Fakkeenyaaf bara Xaaliyaanii lola Aduwaa irratti loltoonni Itoophiyaa hedduun abbootiin keenya, akaakayyuun, abaabayyuun keenya warri bara waraana sanaa hirmaachaa turan ilmaan keenya gara fuulduraatti garbummaa jala kan jiraanne jedhaniiti
malee ofii isaaniitiif haala sana wal simatanii jiraachuu hin danda'u turan. Xaaliyaanin dhufteetu biyya bulchiteeyyuu haala sana dandamatanii wajjin jiraatanii darbuu hin danda'u turan. Ilmaan koo gara fuulduraatti ilmaan keenya gara fuulduraatti namaaf garba taate yookaan immoo nama jala galtee akka isheen hin jiraanne hin barbaannu kan jedhan dhiiga isaanii lafee isaanii caccabsanii biyyattii kana dhaloota kanatti dabarsanii jiru. Egeree yaaduun tokko kana jechuudha. Ati maalitti dabalta? Waa dubbadhu. Galatoomii egaa akkuma ati jette yaada bal'aa dharreedha kan kaaste namni egeree ofii kana bira gahuudhaaf har'arra taa'ee murteessuu danda'uu qaba, ciminaan hojjechuu qaba. Karoora ofiisan galmaan gahuudhaaf kaayyoo ofii garma egeree ofiisan qaqqabuudhaaf har'a ciminaan danda'ee of danda'ee murtoolee dandeettii murtoolee fudhachuu danda'a qabaachuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaan wal qabatee kana fakkaata yaadni gama kootiin jiru. Sirrii jettee yoo maal godhan egeree gaarii qabaachuu danda'u kan jedhamuuf immoo yaada xiqqoo itti dabaleennaan gara keettan fidan mallee deebisee kaayyoon sochoone yoo qabaatan egeree fuulduraa egeree gaarii kan qabaachuu danda'an kaayyoon sochoone kaayyoo cichoomina qabu. Yoo qabaatanii egeree fuulduraatti nan argadha waan hin barbaadu sana bira nan ga'a jedhanii kutannoo yoo deemuu danda'anii egeree ofii dura arguu an barbaada yoo ta'e kutannoo yoo duratti deeman jechuudha. Yeroo kutannoon fuulduratti deemnu beeki waci garaagaraa jiraachuu danda'a, dhiibbaan garaagaraa jiraachuu danda'a, dubbiin namaa garaagaraa jiraachuu danda'a, haalonni garaagaraa mijanne jiraachuu danda'u. Kanaafuu maal gochuu qabna? Dhiibbaa garaagaraa kana waca garaagaraa kallattii garaagaraadhaan nutti ka'u kana gurra itti kennuu hin qabnu. Kaayyoon keenya achi dhaabate yoo ta'e kaayyoo achi ga'een dhaabachuu qaba jenne isti warra fiigicha fiigu ilaale. Yeroo tokko tokko abaluu dadhabdeetti jedhama dirree keessa. Yeroo tokko tokko abaluu mo'achaa jirti, jabaachaa jirti, itti deemaa jirti jedhama. Isaa booda maal ta'u? Warri fuuldura isaanii kaayyoo isaaniitiif fiiganii lachuun dhaga'an. Fuulduratti deemuu duwwaa fi kan isaanitti mul'atu maali? Tiraakii dhumaati. Toora dhumaasa ittiin mo'atanii galma isaanii ga'an. Madaaliyaa warqii, madaaliyaa meetii, madaaliyaa naasaa isa fidan sanatu isaanitti mul'ata jechuudha. Kun maali? Waca naannoorraa wacamu dhaga'uu hin qaban namoonni, kaayyoo qaban namoonni kana godhan jechuudha. Namoonni kaayyoo qaban yookaan immoo mul'ata qaban egeree isaanii yaadan karaa biraa maal gochuu warra maal godhanidha. Dogoggora ofirraa guyyaa guyyaatti barachuu warra danda'anidha. Naannoorraa namoonni adda addaa koomentii yookaan yaada garaagaraa kennuufii danda'u. Asirratti dogoggorteetta kun sirrii miti kun sirriidhaatti jechuu danda'u. Jechoota namoonni jedhan kana dhuguma dogoggora yoo ta'e argame dogoggora sanarraa deebanii of sirreessaa deemuutu isaan irra jira jechuudha. Namoonni akkasii maali? Egeree gaarii qabaatu jechuudha. Ati mee maalitti dabaltaa? Dhumarran itti deebi'a. Tole galatoomii kaasa yaada sirriidha kanatti kaaste namni kamiyyuu egeree isaa mul'ata isaa boruu galmaan gaachuudhaaf mudannoo fi wantoota chaalenjii ta'an irratti nama qunnaman ofirraa qolachuu danda'uudha qaba. Namni kamiyyuu jireenya guyyaa guyyaa isaa yeroo adeemsisutti mudannoo garaagaraatu jira. Namni immoo mul'ata qabu mudannoo saniif kufuu mudannoo saniif immoo jilbiifachuu hin qabu. Haalota jiru hundumaa danda'ee mul'ata isaa san qaqqabuudhaaf har'a ciminaan jabina qabaachuu qaba. Kana fakkaata. Okay. Dhugaa jette lalisee baay'ee ala gaariidhaan ibsitee jirta. Asitti waan nambise tokko wantoonni mul'ata egeree namootaa gufachiisan maali? Kan jedhu irratti xiqqoo ishee dubbadheen gara dhumaatti deemna jechuudha. Wantoonni egeree namaa mul'ata ofii gara fuuldura rukkutan yookaan immoo gufachiisuu danda'an maali? Kan jedhudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne hidha haaromsaa laga Abbayyaa kan Itoophiyaa jechuudha. Gibsi kallattii adda addaatiin yeroo adda addaa kaatee turte. Nan rukkutaa, nan hambisaa, nan gufachiisaa, kallattiin jijjiirsisaa kan jedhuun kallattii adda addaatiin kaatee turte. Yeroo hedduudhaaf jechuudha. Garuu uummanni Itoophiyaas mootummaan Itoophiyaas mootummaa aayidiyaa garaagaraa qabu, yaada garaagaraa kan qabu yoo ta'e illee dhaloota booriif hin barbaachisa. Hidhi laga Abbayyaa kun hin barbaachisa jedhanii waan turaniif mootummoonni walii isaanillee waliif hin galle yoo jiraatanillee kaayyoo sanarratti akkam turan yaada wal fakkaataa qabu turan. Yaada wal fakkaatoo hidhi Abbayyaa hidhi laga Abbayyaa xumuramee tajaajila dhaloota dhufuuf kennuu qaba kan jedhu irratti kutannoo wal fakkaataa waan qabaatan turaniif yaada siyaasa garaagaraa yoo qabaataniyyuu kutannoon isaanii tokko waan tureef kaayyoon sun galma ga'ee hidhi haaromsaa kan Abbayyaa kun persentii 96.8 irra ga'ee jira. Kun maali? Kutannoo abboonni waggaa 12 dura abboonni
obboleewwan haadholiin cichoominaan kutannoo isaan godhaniin egereen har'aa Itoophiyaan humna ibsaa gaarii yeroo itti argattu irra geesseetti jechuudha. Karaa biraa maali? Wantoonni mul'ata egeree gufachiisan maali isa jedhutti waan deebi'u sodaadha tokko. Egeree keenya maaltu gufachiisuu danda'a? In sodaanna waa tokko hojjechuuf waa itti deemnu in jalqabne bakka sanatti yoon kufeewu bakka sanatti waan akkasii na mudateewu in danda'u waan akkasii na mudachuu mala kallattiin na jala akkas ta'uu mala jedhanii fageenyatti sodaachuudha. Karaa biraa immoo shakkiidha. Shakkuu kun naa ta'uu dhiisuu mala kun kallattii koo ta'uu dhiisuu mala nan dogoggoree laata jedhaa deemu taanaan milkaa'in yookaan immoo egereen namaa haalatti gufachuu danda'utu jira. Abdii kutannaan illee jira. Yeroo tokko wantoonni chaalenjii ta'an dhiibbaa ta'an jiraachuu danda'u jireenya keenya keessa kaayyoo keenya keessa yeroo sanatti dafnee harka laachuu hin qabnu cichoominaan itti deemuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Haalota harrifachuu deemsa keenya keessatti wantoonni adda addaa nutti dhufuu danda'u. Wantoonni nu rifachiisan, wantoonni nu naasisan, wantoonni nu sodaachisan nu mudachuu danda'u. Isaan irratti cichoominaan kutannoodhaan dhaabannee itti deemuu danda'uun immoo akka hin gufanne nu taasisaa jechuudha. Karaa biraa immoo yaada fudhachuu namoonni tokko amma beekumsa ati qabdu beekumsa ni qabu walqixa ta'uu dhiisuu danda'a. Ati waan na caalaa beektu kallattii itti na caalaa beektu hin qabda. Anillee kallattiin itti caalaa beeku nan qaba. Garuu ida'amni yaada kootiif yaada keetii walitti dhufee biyyaafis galtee ta'a, waldaafis galtee ta'a, garee keenyaafillee galtee yerootti ta'u jira jechuudha. Kanaafuu yaada fudhachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'een ibsaa jechuudha. Dhumarratti waan itti dabaltuu qabaatte. Galatoomii egaa yaada bal'aadha kan kaaste ani jechuu kanan barbaadu egaa guyyaan har'aa kun qaammeeshan guyyaa egeree kana namni kamiyyuu bara haaraa dhufu kanatti egeree isaa har'arra dhaabbatee murteessu har'arra dhaabbatee itti yaadu namni kamiyyuu mudannoo isa mudatuuf harka kennuu dhiisuu harka laachuu dhiisuu akka ergaa kana dhaamuun barbaada jechuudha. Dargaggoota maal gorsuu dandeessa? Isti ati yaada kee ibsadhuuti anillee yaada koo kan ibsadhu nan qaba. Dargaggoota maal dabarsita? Bara dhufutti namoonni baay'een kaayyoo isaanii karoorri koo bara dhufu kana jedhu. Karoora sana garuu galmaan ga'uun barbaadan. Cichoominaan ittiin deeman, kutannoon ittiin deeman. Ina eegalu malee hin xumuran. Ati asirratti maal gorsita? Isti yaada tokko dubbadhuuti anillee yaada dhumaatti nan deebi'a. Tole galatoomii akka waldaa dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa waliigalaatti egaa akkuma beekamu waldaan dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa waliigalaa mul'ata hedduudha kan qabu gara fuulduraatti karoora hedduudha kan qabu hojiilee gurguddaa irratti bobba'ee hojjechaa kan jiru ammas hojii hojjechaa haa jiraatu malee fuulduratti immoo mul'anni isaa dheeraadha jechuudha. Kanaan wal qabatee namni kamuu akka waldaa dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa waliigalaatti mul'ata isaa kana deeggaruu qaba jajjabeessuu qaba akka nama tokkootitti jechuun barbaada. Akka nama dhuunfatti immoo waan as deebi'u galma boruutiif har'a kaayyoo kiyya ciminaan hojjedhee galmaan ga'uu qaban. Dargaggeessi kamuu yeroo umurii dargaggummaa kanatti hojii gaggaarii mul'ata boruutiif galma kiyyanaaf ta'a kan jedhu har'a hojjechuudha kan qabu. Yeroo kanatti fayyadamuu kan qabu. Yeroo san ga'ame akkuma beekamu umuriin deemuu danda'a. Sochiin akka yeroo dargaggummaa kana jiru kan yeroo san waan ta'eef namni har'arra dhaabbatee hojjechuu har'arra dhaabbatee murteessu mudannoo kamiifiyyuu jabaachuu qaba jechuun barbaada. Baay'ee galatoomii anillee gorsuma kanaan qabaa kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa dargaggootaaf akkasumallee dargaggummaan umurii itti waa cabsuu danda'an, umurii itti deemuu danda'an, umurii itti jabaachuu danda'an, umurii itti bifi ofii humni ofii aaraatti ta'edha. Umurii kanatti immoo namni nama sodaata, yeroon illee nama sodaata. Dandeettiin jira, beekumsi jira, ciminni jira. Umurii kanaan fayyadamanii immoo wantoota barbaachisan, wantoota yeroon barbaadu, wantoota umurii sanatti gochuu qaban akka gochuu danda'anitti. Kanarratti immoo sodaa tokko malee, dadhabbii tokko malee, cichoominaan dargaggoon kamiyyuu dhiirriif dhalaan hunduu jabinaaf jajjabinaan gara fuulduraatti jabaatee deemuu akka danda'u sodaa tokko malee, dadhabbii tokko malee, abdii kutannaa tokko malee rakkoo mudachuu danda'a. Dhiibbaan garaagaraa jiraachuu danda'a. Dhiibbaa garaagaraa kana kallattii garaagaraan kan dhufu kana dandamatanii jabaatanii bara dhufu kanatti kaayyoo cichoomina qabuuf kutannoo qabuun galma isaanii galma barbaadan sana ga'uudhaaf kutannoon akka hojjetan gorsa ko'anillee kallattii kanaan nan dabarsaa jechuudha. Oo kanarratti xumurreewu sagantaa guyyaa irraa. Galatoom.
Egaa kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa sagantaan har'aaf qabanne kana fakkaata ture. Sagantaan guyyaa har'aa sagantaa dhimma egeree irratti marii bal'aa goonee turre gaazexeessituu Lalisee Siisay wajjin kanarraa yaada bal'aa argattaniittu jennee abdii goonaa. Sagantaalee Caffee Miidiyaa biroo waliin turtii gaarii akka gootan afeerraa keenya yeroo gaarii ayyaana gaarii ulfaadhaa.